Saya safurtama digdami sagale hanga soddomi tokkotti inni warra dadhabaniif humna kenna. Warra aangoon qabneef jabina kenna. Ijoolleen dadhabanii mul'ukanii dargaggoonni gufatanii kufu. Warri Waaqayyoon abdiin eeggatan garuu humni isaanii naareffama. Akka joobiraa baalleedhaan ol ka'u. Inni fiigu garuu hin dadhaban. Inni adeemu garuu hin mul'ukan. Let me read from Isaiah chapter number 40 from 29 through 31, and it says, He gives power to the faint, and to those who have no might, He increases the strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall. But those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Maqaa Yesus Kristos gooftaan ammaa kaasee ibsaan dubbii Waaqayyoo sammuu keessanitti haa galu. May the light of the word of the Lord ija afura keessanii, gurra afura keessanii, sammuu afura keessanii, ija laphee keessanii baneera ammaa kaasee. Into your head from this afura time. jaamummaa sinirraa kaaseera. May that spirit of curtain be removed Ergamoonni Waaqayyoo halaaf keessa kana iddoo sagaleen kun itti dhaga'amu hundumaa haa to'atani. from your eyes right Afura now. dadhabbii fadheera. I rebuke the spirit Qilleessa of sin keessa teessan jireenya keessan hundumaa chaarjesseera. infirmities right now. Maqaa Yesuusiin ameen. And I declare this atmosphere Norataa. is charged by the presence of the Holy Spirit. Amen. Argama Waaqayyoo isa guyyaa irraatti baga nagaan dhuftani. You are all welcome to today's God's presence. Baakan jirtan lixa kaaba kibba ardii kamirraa'u. East, west, north, south, from every corner of the earth. Fageenyi lafaa fayyisuu harka Waaqayyoo hin daangessu. Distance is not a barrier to the healing power of God. Isinis baga nagaan dhuftan. You too, you are all welcome. Nama simbira jiruun guyyaan irraa kan keeti jedhani. Say to your neighbor, today is your day. Yaa gabaabseeni dubbii Waaqayyoo sin barsiisaa. Very shortly, I will be teaching you from the word of God. Ol ka'umsa Hafuuraa. On the subject entitled, The Spiritual Elevation. Yookaan Hafuuraan ol ka'u. መንፈሳዊ ከፍታ ወይንም በመንፈስ ከፍ ማለት Nama simbira jiruun Hafuuraan ol ka'e jedhani. be uplifted spiritually በመንፈስ ከፍ በል. Kutaa amma dubbifne keessatti In the previous Bible verse we read, humna kan qabanii hin dadhabuudha. says, even the young men shall utterly fall. Yeroon dargaggummaa yeroo humnaati. This young age was the age at which you are strong, Yeroo waan hundinuu namatti ta'uuf jabinni jirudha. where there is the power, where there is the energy. Dargaggoonni hin dadhabu. But the Bible says, even the young men shall utterly fall, Gurguddoonni hin mudhuku. the youth shall faint. Abdiidhaan kan isa eeggatan garuu hin haara'u. But those who wait upon the Lord shall renew their strength. Dargaggeessas ta'e, jaartis ta'e, jaarsas ta'e, beekaas wallaalaas ta'e, kan abdiin isa eeggatu bira dullumni hin jiru haara'u malee. Be it the young, be it the adult, be it an old woman or man, if he is waiting upon the Lord, he shall renew his strength. Dadhaboonni hin haara'u akka joobiraa baalleedhaan ol ka'uudha. They shall mount with wings as eagles. Qochoo baasu kan qochoo joobiraa baasu. That is to mean they grew or they grow Qochoo affoonii baasu jechuu miti የመንፈሳዊ ክንፍ ነው. wings like eagles, which is a spiritual wing. Baallee hafuuraati malee qochoo affoonii baasu jechuu miti. It is not to mean that you are going to grow the physical wing, but it is the spiritual wing. Waa'ee mul'ata fagoo qabaachuuf waa'ee haara'uu gaafa dubbatu macaafni qulqulluun ilmaansaa joobiratti fakkeessa. Usually the Bible resembles the children of God to eagles concerning the vision and concerning the renewed strength. Yeroo keenyarraa kan ka'e amala joobiraa sinitti himuu hin danda'u. Amala joobiraa keessaa waa tokko duwwaan sinitti hima. There are many features of eagles, but let me tell you one at least. Joobirri amala isaa keessaa kattaatti gala. An eagle lives in the rock. Dhoksaan kattaatti galuu isaa immoo maali yoo jettanii of haaressuudhaafi. And the mystery behind living in the rock is to renew its strength. Joobirri tokko yoo baay'ate waggaa 50 60 jiraata. Yoo of haaresse garuu 80 isaa ol jiraachuu danda'a, arguu danda'a,
balali'uu danda'a. Kanaaf iddoon argama isaa kattaadha. Before renewing itself, an eagle can live 50 through 60 years. But if it renews itself, it can live beyond. That's why an eagle lives in the rock. Joo bira dullumin jiru yeroo yerootti update of godha. Updating itself is the characteristics of an eagle. Gaafa dulloomu joo birri kattaa sanatti rigatee qochosa dulloomaa durii ofirraa caccabsee guyyaa 150 yookaan ji'a 5 booda bifa haaraa qochoo haaraa fudhatee ba'a. Kattaan iddootti haara'uu isaati. Living in the rock for 5 months or 150 days, it wraps itself to the rock and renew itself. That's why the rock is the renewing place. Iddoo haara'uu isaati. It is the renewing shelter. Macaafa Iyyoob. In the book of Job. Iyyoob 39 lakkoofsa 27 hanga 29tti dubbifachuu dandeessu. 27 Joobin rabboommii keetiin tulluutti ol ba'ee mana isaa gubbaa sana ijaarrate inni kattaa gubbaa ta'a lafti buufata saasachi kattaa fottoqaa qaramaanis da'oo isaati. Achirra taa'ee wanta damsu qabatu hin gaadaa ijji isaas fagootti argaidha. Amen. Let me read Iddoon it. argama isaa kattaa keessa abboommii keetiin achitti argama innedha. Waan sinitti hima. Let me tell you this. Dhoksaan kattaatti galuu Joobiraa. The mystery of living of an eagle in the rock Dullumaa ofirraa fageessuufi. is to put away the old age. Iddoo haara'uu isaati. So it is a renewing place. Haara'uun jiraannaan immoo yeroo hundumaa ol ka'utu jira. Wherever there is renewing, there is uplifting. Taaddisoo kaallee ulleem kaffitaallee. Wherever there is a renewal of life, there is uplifting of life. Joobirri tokko gaafa balali'u kiiloomeetiraan 50-70tti balali'a. Gaafa of haaressu garuu 150-170tti lafa asii ol ka'uu danda'a. Asii ol ka'a gara samiitti. Kaffe jedhee ol ka'a. Haara'uun jiraannaan dullumni hin jiru. Yeroo hundumaa ol ka'utu jira. Afur ol si kaasu har'aa kaasee sitta galu dhiiga olichaatiin. Before renewing itself, an eagle can fly high 50 through 60, 70, but after renewing itself, it can fly from 100 through 170 meters estimately. Wherever there is renewing oneself, there is a spiritual uplifting. Joobirri An eagle kattaatti galee of haaressa. renews itself living in the rock. Nus kattaa qabna kattaatti gallu kattaa du'a mo'atee ka'e Yesuus Kiristoos. And we too Isa have keessa kan special, jiraatu yeroo hundumaa dulluman beeku haara'uu malee. and we too have a special rock in which we renew ourselves. The rock that has overcome the days, and when you run into it, you shall renew your life. Qorontos 14 isaanis dhugaatii hafuura tokkicharraa dhugan kattaa isaanii wajjin adeemaa jirutti kooluu galan. Kattaan sun Yesuus Kiristoosiin ture jedha. That's Yahaalet Kiristoos nabbare. The Bible has said in 2 Corinthians 10:4, they also have drunk from the same rock, and that rock was Christ. Waan sanitti hima. Let me tell you this. Dadhaboonni hin haara'u. The weak shall renew their strength, Akka Joobiraa baalleen ol ka'uudha. and they shall mount with wings like eagles. Hafuuraan ol ka'uu gaafa jalqabdu. The time you will begin uplifting Kiyyoo diinaa harkaa ba'uu jalqabda. spiritually, you will begin Futtaasaa escaping biyya lafaa kaa'urkaa ba'uu jalqabda. earthly snares. Barri dhumaa kun bara chaalenjiiti. The time we are experiencing now is the challenging time Amma yeroo dhumaarra jirra. because we are in the end Yeroon time. gara dhumaatti deemaa jira. The time is going to end. Qorumsi isaa, rakkinni isaa, gidiraan isaa dabalaa bula malee irra taan bulu. Tests, temptations are increasing day by day. Ilmaan seexanootaa baay'een gara biyya lafaa kanaatti ba'aniiru. And many demonic children are released to the Rakkina world fudhatanii, dhukkuba fudhatanii, gidiraa fudhatanii. and tormenting many with sickness and challenges. Kana mo'uu kan dandeessan harkaa ba'uu kan dandeessan guyyaa gara guyyaatti hafuuraan yoo ol ka'aa deemtan qofadha. Only if you experience spiritual uplifting daily, day by day, that you can escape theirness. Fakkeenya boqonnaa tokko lakkoofsa 17 sinii dubbisame. Let me read for you from Proverbs chapter number 1 from verse 17. Fakkeenya boqonnaa tokko lakkoofsa 17 mee siniin dubbisa. Let me read that verse for you. Mee na duuka dubbisa.
Proverbs chapter number 1 from verse 17. warra baalleedhaan kaan jedhame na duuka qabuudhaaf ergi isaan arganii kiyyoo diriirsuun waa hin baasu. Kiyyoon kan warra lafa deemaniiti malee kan warra balali'anii miti. Nama simbira jiruun balali'uu gaafa jalqabdu kiyyoo harkaa ba'uu keeti jedhanii. Kiyyoon futtaasaan warra lafa deemuuti. Kiyyoon warra lafa deemuuf kaama. Sidii galamini waan an jedhaa jiru kun dhoksaa hafuuraan dubbachaa jira. Gadi baatanii lafan deemtan siniin jedhaan jiru waan. Sidii galamini yoo yaa kiyyoon kan warra lafa deemaniiti. Warri balali'an garuu kiyyoodhaan qabamuu hin danda'an. Maaliif orra dhiqoochoo baasanii ruga baallee baasanii ruga kiyyoo sanarra balali'anii darbu waan ta'eef qabamuu hin danda'an. Mee namni tokko gabri gaal fuudhaa kana booda dhaayyaati hin qabamuudha. Amma irratti abjuun kee mul'anni kee jireenyi kee qabameera ta'a. Guyyaa kanaa kaasee humna hafuuraa ol ka'uutiin harkaa si baaseera. Si baaseera harkaa. I escape you by the divine power from the snare and trap of the world. That's why the Bible has said in Proverbs 1:17, surely in the vain the net is spread in the sight of any bird. Flying birds, if they see a snare on the ground, they shall never be trapped. Why? The snare is for those who are walking on earth. Ol ka'uun balali'uudhaafidha. So to elevate is to fly. Balali'uu hafuuraa. Spiritual elevation. Dadhaboonni hin haarawa akka joobiraa ol ka'u amma ol kaate sana diina kee bittaa. The Bible says ከፍ ባልክ መጠን ጠላቶችን ትገዛለህ. the weak shall renew their strength and they shall mount with wings like eagles. The more you mount, the more you take over your enemies. Amma tokko seexanuma ishee jonjoftuu mandara keessaatii wajjin wallolaa ooltu. Seexana ishee haraqee irraa ishee kosii irraa kaatu. Ishee kabeelaa. Ishee naannoo manaa deemtu. Beektu ishee akkasii? Seexana kabeelaadha isheen akkasii. Many of you are fighting with local demons. Gaafa ol ka'u jalqabdu garuu hangafa saatii wajjin walloluu jalqabda. Ati hangafa dhooftaa ilmaan immoo achii lafa dhoofti gaafa sana. But the more you mount high above the gaafa ol circumstance, ka'aa deemtu ilmaanii wajjin waliin loltu. Ati hangafa dhoofta. Macaafni maal jedhaa? Rajiim tarajiim abiroo warqaalluudha. Gargaaraaniif gargaartuun al fudhatanii kufuudha. the more you mount high, the more you deal with the root or with the principal. When you deal with the principal, the helpers shall be fallen with him. Amma ol kaate sana bituun kee dabalaa deema. Kaf baalk maqaan magzaatii ይጨምራል. The more you mount high, the more your dominancy increase, the more you dominate. Ganama kanaa kaasee afurri waan hundumaa bituuf to'atu gara kee aduuf. Spirit of dominion afura bitu. May you receive the spirit of dominion from this morning on by the power in the blade of the Lamb. Waan sirriitti hima. Let me tell you something. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12:1-18 dubbifachuu dandeessu an gabaabsee yaada isaa isinitti hima. You can read the total explanation from Revelation chapter number 12 from 1 through 18. But let me discuss it. Kutaa sana yoo laaltanii abbaan mul'ataa Yohaannis wanta dinqisiisaatu waaqa keessatti argameedha. The visionary John saw something amazing right there if you consider there. Wanti dinqisiisaan argame kun What is so there? dubartii biiftuu mataa ishee irra kaattee hurjii miilla ishee jala kaatte dubartii akkasiitu argame. Inni lammaffaa wanti dinqisiisaan argame immoo jedhaa jawwee gaanfa torbaaf mataa 10 qabutu argame. Eegee isaatiin urjoota bantii waaqa kanarraa haree lafatti gad dabaluu danda'utu mul'ateedha. He saw a woman whose feet has a moon and the sun, and also a dragon, the red dragon, who had 7 heads and 10 horns. Dubartiin kun ulfa turteedha. This woman was pregnant. Jawween kun mucaa dubartiin kun deessu fudhachuudhaaf ishee hordofaa tureedha. And this dragon has been following this woman to devour the baby. Beektonni macaafaa tokko dubartii kana maaramitti hiiku jawwee kana immoo Heroodositti hiiku. Garuu mul'ati Yohaannis isa darbe miti. Isa dhufuudha malee. Some Bible scholars interpreted this dragon to be Herod and the woman to be Mary. But the vision speaks to what is coming, not to what is past.
Dubartiin kun waldaa kiristaanaati. And this woman is resembled to the church. Jawween kun immoo daabiloos seexana sabara durii gad darbatame sana isarraa istiraatejii adda addaatiin hojjechaa jirudha. Fiiwucheriitiidha malee isa darbe miti kun. And the dragon is the devil which was casted down. Dubartiin kun mucaa ulfaa, mucaa dhiiraa ulfooftee jirti. Mucaa isheen deessu kun immoo ulee sibiilaatiin saba lafarraa isa tiksuudha. This woman was pregnant, and her son, which she is about to give birth to, is about to take over with the scepter. Dubartiin kun da'uudhaaf jettee cinqii keessa turte. Bineensi kun mucaa ishee liqimsuuf eeggateedha. Garuu Waaqayyo dubartii kana gargaareedha. Hangafti ergamootaa Mikaa'el ka'ee jawwee kana wajjin wal loluu jalqabe. Hamma inni jawwichaa wajjin wal lolutti dubartiin kun hin deesse. Mucaa ishee hin deesse gara mirga Waaqayyootti ol fudhatameedha. When she was in birth pain, this dragon has been chasing her to devour the baby. But to God be the glory. He sent Michael the angel, and as they were fighting, she gave a birth to the baby. The born baby was taken up. And the message is so wide, but I want some clue there. And this dragon was very angry to the woman. It was very angry to the woman. And the Bible has said, Satan knew that it has only a few time and went out with a great anger. It was angry very much. God help this woman, and may God help you today too. And God gave this woman wings of eagle, that she fly and escape the enemy. And the Bible says she fly to the wilderness and lived there for 3.5 years. Let me explain the mystery of this. I say the implication of this woman in the church. In Songs of Song 2:16, the Bible says, be careful of the foxes, for our vine is about to... Hunt the foxes, for the vine is about to flourish, and that enemy is arrested today by the power in the blood of the Lamb. The church, the more it's uplifted by the grace, the more she get pregnant in the anointing of the Lord. There are many aborters. Demonic children are many. And I have said this in time in the terrible. As yesterday, as the day before the church has not to continue as the past experience. Rather, it has to update herself. Otherwise, cannot overcome the and a strategy of this in time. The Lord gave this woman wings of eagles. That she could and today too, church is needed to be uplifted, to be elevated, and may you receive the elevating spirit this morning. Lafa dubartiin kun balaliitee dhaqxetti jawween kun biraanaaf hammam moo dhaqee jedha bishaan akka galaanaa baay'atu afaan isaa keessaa gaditti gadhiise akka inni dubartittii aaree dabarsuu fedha. Waaqayyo garuu dubartittii gargaare lafatti ajaja baase jedha. Lafti afaan banee bishaanicha liqimseedha. Afaan banee ganama kana lafti kun jaldoota hamoota
humna dukkanaa humna ganaa Kiristoosiin haliqimsu ajajeera dhiiga olichaatiin. Ajajeera humna dhiiga Yesuusitiin. This dragon hasn't left this woman, but it followed her even to the wilderness and released the sea so that it takes away the woman. But the Bible says God opened the head of the earth so that it drank. All the river came out of the dragon, and today I declare that your enemies are all swallowed. Inni dubartittii dhabe sanyii ishee loluu dhaqeedha. Jarris warra Waaqayyoon bulan waan ta'eef sanyii ishee hin dandeenye jedha. Arra warra sirtan sinduwwaa miti mana kee maatii kee hin danda'an. Hin danda'an. Hin danda'an. Ejentoota isaanii lafa isaan jiranitti paralyzed godheera. The Bible says, he that meets the woman again followed her generations, followed her offsprings, but because they were obedient to the Lord, he couldn't because you are obedient to the Lord, your enemies couldn't you too. Holka'uun jiraannaan qabamuun hin jiru. Holka'uun jiraannaan nyaatamuun hin jiru. Harkaa ba'uutu jira balali'anii. Ganama kanaa kaasee afurri si balaliisu afurri si kaasu sitta galu dhiiga olichaatiin. Where there is an elevation, there is no being drowned. Where there is an elevation, there is no being trapped. Let's read from book of Psalm 103 from verse 5. Faarsaa 103 lakkoofsa 5. Book of Psalm 103 verse 5. Inni jireenya kee waan gaariin hin qubsa. Dargaggummaa kee haaressee akka joobiraa si godhaidha. Meena duuka jedha inni jireenya kee waan gaariidhaan hin qubsaidha. Dargaggummaa kee haaressee akka joobiraa si godha. Meena masimbira jiru qabaati dargaggummaa kee dulluma kee dadhabbii kee hundumaa haaresseedhaani. Akka joobiraa. Guyyaa kanaa kaasee abjuun kee mul'anni kee balalii waa jalqabu. Says, who satisfy your mouth with good things so that your youth is renewed like eagles. He renews you. Kanaan dura yeroo baay'ee dubbadheera. Dura abjuu koon keessumaa mul'anni kun waggoota 15, 16, 17 dura halkan balaliyaa man bula. Ganama ka'eetanii akka guyyaa meeqa lolu taalee yaale. Akka halkan sanaatu naa ta'edhe. Sinigala balalii laga baay'ee irraan darbee waraansa baay'ee irraan darbee abjuu kootiin. Gaafa balaliyaa bulu sanammoo buleessa tajaajilli waanuma addaati. Amma dhiise waan isaa balaliitee ta'ee dhiise fakkaata. Sinigala mi harka mirga ol qaba guyyaa kanaa jalqabee divine speed si balalchisu sittaa galu. In my 15 or 16 years experience, I used to fly in my dream, and the day I fly in my dream, by the coming morning, my ministry will be different. And today too I declare to you, may you receive unusual escaping speed to fly like eagles. Balali'uudhaaf yookaan ol ka'uudhaaf maaltu sin barbaachisa tokko. So what are the essentials needed to fly or to be elevated up? Ol ka'aa deemu yookaan balali'uuf maaltu sin barbaachisa tokko yeroo hundumaa hafuuraan guutamu. So one of the way by which you can spiritually elevate it is by always being filled with the Spirit. Yeroo meeqan jedhe yeroo hundumaa. Always being filled with the Spirit. Hafuuraan guutamuun gaaf tokko miti yeroo hundumaa guutamu. Because being filled with the Spirit is not an occasional or something temporal event, but it is a life experience. Waan sinitti amma xiyyaarri qilleensa kana gubbaa balali'u nadaajiitti guutanii nadaajii boodammoo qilleensa saabbatee ofoo isee lafarra akka bokkobee humna guuttatee gaafa jedhu morri xiyyaara yaabanii beektan lafarra takka akka makiinaa fiigamitiire achii ka'ee kutee qilleensa keessa ba'a. Humni jiraannaan cabsanii ba'uun salphaadha. Nama simbira jiru qabaati humni jiraannaan jedhaani cabsanii ba'uun salphaadha jedhaani. Beektu ammamee lafa kana jalatti kastamedarii kana jala yeroo baay'ee isaata gomoraan jira yeroo miti warra saayinsii abiddi lafa jala jira irra caalaan isaa bishaani yeroo tokko የታመቀ ኃይል
humni qabamee taa'u kun dhiibbatee gaafachi futta'u bishaansa dura dhaabbattanii hangaaf tokko nama tokkotu lafa koo naa eebbisedhe bishaan ayilaandii baasaa yeroo maashiniin dha'u gaafan itti gajjadhee dhaggeeffadhu nan sodaadhe huursaan bishaan lafa kana jala jiru tu dhageessanii sodaan isaa isin hin dhaabu akka inni nama sodaachisu Waaqayyo garuu gab godhee gadi qabeerra nu kaa'e maqaa isaatiif galannaa ta'u humni dhiibamee taa'u kun yeroo isaa gaafa ka'u dhagaa cabsaam agartanii beektanii bishaan dhagaa dhoosee ba'am burqituu tasiin burqe jedha namni burqituu duwwaa miti wantichi dhiibamee taa'e ukkaamamee gaaf tokko futta'e boo'uunni isin hiyyuunni isin kadhachuunni isin guutamuunni isin yeroo isaa gaafa ka'u hin futtaa loora baasendala bakaradia. This is a summary. If you have seen an airplane taking off because of the high speed, maybe it may travel on the air for a while, but after the escaping speed, it escapes the surface of the air and fly. Likewise, if you have seen the volcanic eruption, sometimes they may be dormant as if there was no a volcano or nothing around there, but one day it will break even through rocks and flow out. Likewise, you may be covered for a while, you may continue in praying. Maybe you are not seen today, one day you are about to break through and be seen. Isini galera Israa'eloonni waggaa 430 iyyan guyyaa 4 miti ji'a 4 miti waggaa 430 iyyan boo'an wawwaatan Waaqayyoon eegan yeroon gaafa gayechi baani galaanni dura dhaabachuu dadhabee mootiin dura dhaabachuu dadhabee duumessi dhaabachuu dadhabee abiddi dhaabachuu dadhabee bineensi caakkaa dhaabachuu dadhabee gaafanni sii kan wanti dhaabatu hin jiru yaa. Israelites cry to the Lord not for one day, not for 1 year, not for 1 week, but for 430 years. After their cry of, even the river couldn't withstand them, the fire couldn't withstand them, the rock couldn't withstand them. Let me tell you something. There are many different anointing, different types of anointing. There is anointing for hair. There is anointing for face. There is anointing for lips. There is anointing for feet. There is total body. Have you ever seen Vaseline? There are different types of oils. But let me tell you this. Because I'm taking you to Ezekiel 47. Ezekiel said, I saw a river flowing down from the temple. And when I measured the river, it reached me to my ankle. And the angel continued. And I measured. It came to my knees. And it came on my waist. It continued measuring. Continued on my neck. And he continued. It drowns me. It drowns me. Macaafa kana akka nama nyaatee fixeet akka nama ayyaanaan guutameet bokokee mataa akka kowaasiin affaameetti si keessaa tan affasu malee gooftaa waaqaaf lafaa yoo kana dhagaa'iru waan xinnoo gaafattifu of afuufu imeen galanni waaqayyoo nagawamee. You know what the problem of many? Sinigala ittuma fufee safar ergamaa waaqayyoo gulubiirraa ga'ee jilbarraa mudhiirraa mormarraa liqimsee daaka malee sadaa isa ce'amuu diduu ta'ee sinigala guyyaa gara guyyaatti hafuuraan gaafa guutamtu miilla duwwaa dhoksa miti jilba duwwaa dhoksa miti mudhii duwwaa dhoksa miti morma duwwaa dhoksa miti si liqimsa si nyaata isa si ajjeesu miti gaa bishaanichi mana qulqullummaa keessaa ba'ee jedham gara biyya harabaatti jedham gara biyya sooriyaatti jedha hiyyaa'e jedha garba gurguddaatti gale jedha
lafa bishaanichi ga'ee humamni lubbuu qabu hin jiraateera. Leerra baasooda labaradiyaa hafuura jiraachisu humna jiraachisu isa qulleessu. You know what? When you are having something few, gaafa guutamaa deemtugaa of duwwaadhaa mitiin mataa ba'uurraa fayyita duwwaa mitiin waa'ee manaa waa'ee abbaa manaa waa'ee jireenyaa mitiin sirra darbee lola'ee naannoodhaaf biyyaaf mandaraaf shaala baradiyaas lola balaboo seenda laba karadiyaa. You know what? When you are experiencing the spiritual encounter, remain yourself, endure, because the Bible has said, the angel of the Lord measured, and it was on my ankle. And the angel continued on my knees, on my waist, on my neck, and later it became to the extent which cannot be crossed over except by swimming. You know, the more you are spiritually overwhelmed, the more you can go far. Sinigala. Fill yourself by the Spirit of the Lord. Shaanichi dhaqee garba gurguddaatti gale jedha. Garbanni itti gale sun hin qullaa'e jedha. Qurxummiin soonaan baay'een achitti wal horanii jedha. Wanti lubbuu qabaatu hundinuu hin jiraata jedha lakkoofsa 9 irraa. Sinigala overflow godha hin dhangalaa guutee guyyaa gara guyyaatti guutamuun gaafa jiru sirra guutee dhangalaa cabsanii ba'uutu jira balali'uutu jira ol kaadeemuutu jira gaafa sana. The Bible says that river flow from the temple, flow down to the rivers, to the oceans, and wherever the river located, every living thing lived. And today I declare to you, the flowing is overwhelming your life. It can give life everywhere you are going to. Mul'ata tokko kudhanirraa guyyaa isa guyyaa gooftaa jedhamee beekametti inna ana hafuuraan guutamee booddee kootii sagalee guddaa sagalee malakataa fakkaatu tokko dhagaye. Guyyaa isa guyyaa waaqayyoo jedhametti hafuuraan guutamee sagalee malakataa sagalee guddaa dhagee jedha abbaan mul'ata Yohaannis. Guyyaa isa guyyaa waaqayyoo jedhametti kottu fajajjeen taa'in guyyaan irraa guyyaa guutamuu siif haa ta'u. May today be the day of fulfillment by the Spirit of the Lord to you. That's why John the visionary has said in Revelation chapter number 1 verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a great voice like the trumpet. Arra fudhattanii yoo laaltan namni hafuura qulqulluu guutamuu barbaadu hin jiru bararra. Qooda kana namni jallinaan dubbiidhaan hammeenyaan guutamuu barbaada namni. Yoo fudhattanii laaltan qoricha dubbiiti namni hammeenya jallina nama guutee jira. Hafuuraan guutamuu namni hin barbaadu. Eebuun isaan jiru, beeluun isaan jiru. Tuutinnee bootiin immoo waaqayyoon kennu. Waaqayyo waaqa fedha namatti hundaa'uudha malee hattuu miti cabsee namatti hin. Nowadays people are longing to be filled by babble, idle babblings than to be filled by the Spirit of God. And God is not a robbery to break your heart by force and come into. God desires your longing. God is looking after your longing to be filled by the Spirit of God. Akka jedham jaarsolii 72 gidduutuun taa'uu jedha Isqeel. Ezekiel said, as I was among 72 elders. Isqeel 8:3 You can read from Ezekiel 8. jaarsolii 72 gidduutuun taa'u hafuurri waaqayyoo dhufee waaqaaf lafa gidduu tolla butee. As I was in between the 72 elders, the Spirit of the Lord came mul'ataan gara mana Israa'el na geesse gara mana qulqullummaa and took me jallina up. waldaa keessatti hojjetamu jallina mana qulqullummaa keessa na argisiise jedha. Gaafa ol ka'aa deemtu mul'anni kee dabalaa deema, abjuun kee dabalaa deema, ilaaluun kee dabalaa deema. የማየት ብቃት እየጨመረ ይሄዳል። As I was among the 72 elders, the Spirit of God came and took me up, and He showed me the wickedness in the house of God in Israel. The more you are uplifted, the more you see what is going on, the more your vision increases, the more your dream gets increased. Let me read for you from Ezekiel 3:12. Hafuuraan ol na fuudhee maaliin inni sagalee guddaa socho'u tokko na booddeedhaan ulfinni waaqayyoo iddoo buufata isaatii jajamaa ta'u utuu jedhuu nan dhagaye. Ulfinni waaqayyoo iddoo buufata isaa keessatti jajamaa ta'u hafuuraan ol na fuudhee
Mee ol si hafuudha Hafuuraan. Ol si hafuudha Hafuuraan. Loora balaboo. Ulfinni Waaqayyoo jajamaa ta'u iddoo buufata isaa gidduutti jedhuun nagaye. Sagalee guddaa Hafuuraan ol na fuudhee. Then the Spirit took me up, and I heard behind me great thundering voice, "Blessed be the glory of the Lord in His place." Have I said? Efesoon 5:8 maal jedha? Yeroo hundumaa Hafuuraan maal taa'edha? Guutamaadha. Mee nama simbira jiru yeroo hundumaa Hafuuraan guutameedhaani. The Bible has said in Ephesians 5:8, "Be filled with the Spirit always." Yeroo hundumaa Hafuuraan guutamaa. Always be filled with the Spirit. Kadhannaan kee, faarfannaan kee, lallabni kee hundinuu Hafuuraan kan guutame. Hafuuraan. Gaafa Hafuuraan guutamtee kadhattu, kadhannaan hin dadhabdu, soomaaf sagadan dadhabdu, faarfachuun dadhabdu, lallabuun dadhabdu, fooniin taanaan garuu dadhabuudha, bututuudha. Let your worship, let your song, let your preach be filled by the Spirit, because that time you will never get weary, never will you tired. Hafuuraan guutamuu. Being filled by the Spirit. Yeroo hunda Hafuuraan guutamuu. Always be filled by the Spirit. Hafuuraan guutamuu. Be filled by the Spirit. Dheebochuu. Longing. Barbaaduu. Searching. Yesuus Hafuuraan guutamee jedhama. And Jesus was filled gara lafa onaa dhaqeedha. by the Spirit and away. Seexanaan qoramuudhaaf halkan 40 guyyaa 40. Wilderness to be tempted by Hafuuraan Satan. guutamee. Being filled by the Spirit. Luqaas 4:4 Yesuus Hafuuraan guutamee Galiilaatti deebi'e jedha. Har'a Hafuuraan guutamee mandaraa biyya dhuftetti deebii dhiiga olichaan. In Luke 4:14, the Bible has said Jesus was filled by the Spirit and went back to Galilee. And today, too, I declare to you, may you return back to your house, being filled by the Spirit of God. Luqaas 4:4 Hafuuraan guutamee Galiilaatti deebi'e. Jesus was filled by the Spirit. Bara dhumaa kana jala challenge dhukkubaa, challenge lola, challenge seexanni isinitti fidu hunda harkaa ba'uu kan dandeessan yoo humnaan guutamtan qofadha. Inni isiniin lolu sun guutamee dhufa malee ofii dhufa miti. Tamaltoo maxxoon mimal guutamee dhufeeti isinii wajjin qaba. Guutamtanii dhuftanii isinis immoo itti irratti dubbachuu guutamtanii ittiin qabu humna eenyuutiin? Humna Waaqayyootiin. Your adversary, those who are against you, confront you, being filled by the demonic power or by the power of the devil. But you too, you have to confront them, being filled by the Spirit of God, by the power of God. Sagalee dhageessan siniif eebbisuu qabxii isaanii torbeen itti fufa kaasiniin kadhadha. May the Lord bless the word of God you have been hearing and listening. Bal'isaa harka lamban gara Gooftaatti. I will continue the next point in the other series. Waan baay'ee isinitti taasise erga nama kana. I have already said many things this morning. Update of godhaa of haaressaa. Update yourself. Wada haaletu gibu gara katichaatti galaa. Run to the rock. Haaressaa humna keessan. And renew your energy. Haaressaa. Renew your strength. Hafuuraan guutamaa ganama kana waama Waaqayyoon ofirratti. Be filled by the Spirit this morning. Waama. Now keep on calling to the Lord. Akkuma Yesuus guutamee Galiilaatti deebi'e guutamtee deebi'utu sirra jira sa'atis. You have to be filled by the Spirit and go back to where Waama you waama came ofirratti waama. from. As Jesus was filled Abjuun koo mul'anni koo akka haara'uun barbaada jedha Waaqayyo taasaa. by the Spirit and went back to Galilee. Bara kana mo'uudhaaf guutamaadhaan barbaadadha. You need to be filled to overcome this in time. Humna dhiiga Yesuusiin kan amantan isiniifan gara daqiiqaa 3. I pray for you by the power in the blood of Jesus Christ. Bara ijoollummaa hafuuraa eebuuf beeluusin keessa kan jiru. That you're early longing to the Spirit. Iddoon aarsaa keessanii o'aa kan ture hafuurri kadhataa jaalalli Gooftaa abiddi kan sin keessaa boba'u. The love of Christ and burning. Lola diinaan haala yeroon. Longing for the fullness of the Spirit. Waraansa hamaan. And now, humni kan sin dadhabe mul'anni keessan kan dadhabe. with you are quenched now. Phaawulos harka isaa Xiimotewos irra gaafa kaa'u. When St. Paul has laid his hand on Timothy, ayyaanni ijoollummaa isaa nakkoo isaarraa fudhate sun hin haara'e jedha. the same grace that he had from his grandma was Kan harka koo sinirra kaa'uu hin danda'u garuu harki Waaqayyoo sinirra taa'amma. and the hand of the Lord will be laid on you right now. Ayyaanni amantiin akkoo isaarraa fudhate ayyaanni ijoollummaa sun. That is early childhood grace. Xiimotewos keessaa hin dammaqe jedha. It was stirred Ganama up. kana abjuusi keessatti du'e nan dammaqsa. I
Mul'ata kee du'een dammaqsa. Your dead dream. Kadhannaa kee dammaqsa. Your dead vision. Tajaajila kee dammaqsa. Your dead service. Humna dhiiga oolichaan kan amantan. By the power in the blood of the Lamb. Daqiiqaa lama sirii kadhadhu kana keessatti. As I pray for you. Humna gartanii hin beekne. Unusual power. Humna haaraadhaan. New power. Baalixa kaaba kibba kan jirtan. East, west, north, south. Humna kanaan ganama kanaa kaasaatii chaarjaa. May you be charged. Charger. 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 Larabas soda labara de galagantora da lagos canti alabas. Randa labas sanda labakonda labara di aganto diana. Rahala kiantora labas soda labara di galaganto. Rahala gantera lagantera labos antara diana nagaskiana. Rahala gagagabos senda labara labos. Rahakabora la diana labas soda labara dia. Oh! Oh! Humna baraduma kana jala Moses. Challenge baraduma kan Moses. Strategy kabaku vekan Moses. Humna ol sikas. Kocho Hafuuraa. Kocho Hafuuraa. Kocho Hafuuraa. Ajajera sirrat. Ajajera sirrat. Ballisar kalaman. Ballisar kalaman. For you to grow spiritual wings. Ballisar kalaman. Ani waan arga. Ani waan arga. Dhugaan isinitti mala. An mul'ata uumee dubbachuu hin beeku dhimma isaas hin qabu. Garuu waan an arge isinitti ma. Gateetti namoota kana bukkeedha waan akka qoochoo bibbiqiluun ilaala. Ilaa kun isaa fooniitu hin taane. Namoonni guyyaa kanaa kaaftanii humni waaqayyootiin chaarjoftantu jirtu. Kun immoo hammuma jalqaba hammuma jalqaba. Laraba senda la baradia la bosse kradia rahala kaka babo senda la barada hela baraba shona barada la bos dib dibata gofta humna farfanna humna kadata humna camse sidabars camse rabasanda la bakradia la bos burra la bashula bababos antara balala dia karada fano tarara karada speak Speak in your new tongues. Karada fano tararan. Speak in your new tongues. Keep on speaking in your new tongues. Namooti uffati waaqarraa sinitti Eebbifamaa jiru. Duumessa ulfinaan argaayira. Uffata waaqarraan argaayira. Ilaa namoota 287 waaqa sinitti dhufaayira. Raklara basoda la baradigaske. Sharababa soda la baradiganto. Dib. Ochona furat tabikil. Kiyo biyya lafarra darban. Gara biyya lafarra darban. Dib. Humnaan guutame. Jilbarra darbee mudhiirra darbee mormarra darbee daak keessa galii daak galaana fuuraa daak hula baba bos entradi ala la bogosk radala gagagosk. Oh! Hallelujah. Oh! Praise the Lord. Siali kimsu. Arka gaena fin. Jilba gaena fin. Mila gaena fin. Siali kimsu dibatich. Gute adangalau sirra. Gute adangalau ayyan. Gute adangalau diban. Gute adangalau. May that spiritual anointing, the river Sitti of fenomni waaqayyo simadda bolessa.
Simada baletu ni Jesus gara kedu fera. Simad. Simad. Hurra baba baba baba. Soda la bara la bos. Receive it. Receive it. Dibi. Anoint them. Dibi. Anoint them. Sat. Hurra la baba baba bos. Hey. Hey. La raba soda la bara dias. Humna dibata. Power of the anointing. Dargaggoonni keenya mul'ata addaan dibamanii akaan. Abidda wangeelaa fuudhanii gara baabiiftuutti gara lixaatti. Gara kaabaatti gara kibbaatti abaan. May the young men be anointed and filled by the Spirit and Arraba kee dibeera kan amantu. the earth and the wisdom, the north and the south. Harka kee dibeera kan amantu. I declare your hands are anointed. Siyaatochoos abiddi kun. May this fire of the Lord quicken you. Mana kee keessa abiddi kadhataa abiddi faarfannaa hin dhaamin. May it will never go down. Simaadoola jeera humna dhiiga Yesus. By the power in the blood of Jesus Christ. Humna dhiiga Yesus. By the power in the blood of Jesus Humna Christ. dhiiga Yesus. By the power in the blood of Jesus Christ. Mee kan amantan harka mirgaa darrakaa. Put your right hand over your forehead if you believe. Mee siya sadii dibati gooftaan harra bu'eeredha. The anointing of the Lord is on me now. Once again. One more time. Bu'eera kan amantu. It's on you. Bu'eera kan amantu. It's on you. Bu'eera kan amantu. It's on you. The anointing of the Lord is falling on you now. It's on you. It's on you. Bu'eera kan amantu. እግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ወርዷል። Seenaa galeessaa deebi'ee hin ta'in. ታሪካችሁ Hin ta'in. Hin ta'in. Hin ta'in. History never Hin ever ta'in. remain the same. Ganamni haaraan gara mana keetti. Gara jireenya keetti. Gara bara keetti. Humna dhiiga Yesus. Thy dawn is to your house, to your family, by the Marraba power santradi alagos keana and the alabos. blood of Jesus Christ. Rahalagantri digalaganto radagalagos keana. Radagalagalaganto radagalagalagalari alabos. Oh! Hallelujah. Abiddi wangeelaa mana keessanitti mandara biyya dhuftanitti isinii wajjin agalu. With the fire of Dhiiga gospel olichaan. follows you. Galata fidaan noora. Give God the shout of joy and thanksgiving to the Lord as you are taking your seat. Noora taa. Thank You you. may be seated.